حكمت أهم في وقت كرر كذا تربي ربك أبدي هني شوف يا تيجي كم دقيقة فرنا نجرا جراني أما شمران بايا نقارو بتشوف يوتا ورا قويا سيرما ونو جرو توكو رمضان في مالي جل رمضان نبأ أجي فتاة ترتي رمضان درا إفي ما كان جو أما أجا رمضان نفيني كذا إيه مالي سيرما قات بيجا قات سيد أجي فتاة ترتي توكو ما جر أبو سيرما سمك إسان كبرني mucaa kara arsii lixaa tokko eenyu maqaan isaa qaasim simbooti moo dargaggoo sina yaachisa urjiisami sina yaachisa waaqayyoo jalala uumte maallisaa sirba jedhu maqaan isaa isa dhageeffataa turte guyyaa baay'ee dhagaye ramadaanni jidduun seenanii raayyaa dhageeffachuu eegalte malee eenyuun arsii feddi dhufte haadha hadiisu sahii maa irraa qabde ما نجرا قبل الدي أصلياتي حديث الاتفارة الاتفارة والله حديث مالي واي رمضان نتمار نايه هميغا أمان تاو جولرات وانا حديث جولرات مانيمي بشيرو ويلكم ما جيتشو دكتور هاي بقى إيفني نجايا في أكم وليان إيفين أنا إذا لمانو يا دمو ما سيمو تري بس هذه سمالي ستي مو دمو لك شو تيرا يا ده دوغادو بچو يوتي أنا تعال اسمع يا أدي مالي هذا إذين أجرتي يقول أبغى باجرتي علما تنتج لا صدا يا أنا مالي علم مالي أنا كذا والبرت إنه يعد شيء ور ما كي يا دانجرو يا دولين هدوسي أنا يا أفت دو فيو كانوا بقولوا تجراران أولني إيدي ولين بافنو إن شاء الله يجور رمضان ذي لو ولين كم نبرة ثوري أما ولين هبافنو هاي مالا ما جت ماي ها إتي ترى كايفين دوبارتين بر نو هاي سيجا فدو ما جت نو ألفنان كذي كبار دكتور ساني ميدي دكتور يدو جرجري مالي في غرو خدوان دكتور أنا جم والله أنا ركو جران أكا كايو أرجو جرجري كا ما جدا كراش دكتور محمد باكي سباتي جرت والله دي من هذا الدفتر اللوم أكو يجور رمضان إيدا برنا كنا ولين بافنا إيدا برضو أكا كايو أرجع أنا ما أنجرني أنا مالي إيدا رفو ما كيش هاوين كي يفا غورا بر بتأمتي هدو بتأم بديد में أكا كايو أرجع يجون गावा उम्री दिए थे कौन छोड़ दे हमारा शंता भी वही कह दो से नंबर डूबा भी ये ले अर्गा माशाअल्लाह तबारक अल्लाह मैं इल्म ते वाली ना सही असली बाकी माजे तरेवान करना आते ये मामा था ना नो प्रॉब्लम ها سهي نسيت أنا أنجت سودان جاك زرق كلنجو if you are ready she is ready والله ولا كسين وأنا كان ينجر دكتور Gilifa baka bar warri politika kun ibsa akam dai tama warri politikanya kun ni melan oromi fa mari fa kara hatayani Ingilifa chapa itidan ak baka ka evidence it ingilizanya ta takawa bar su kanya amma ka da rute if you are ready she is ready Ingilifa Allah it seem malate da yecho
She's ready. Ah, I think she's not ready. Gaafa Maal tu jettaa intala bara? xiqqee fuula laaltee beeytuun. Ay, intala tiyya manatti gaafadha kophatti gaafadha malee intala bar haadha itti ergani haadha gaafachiisan malee abbaan ofii hin gaafatu bara. Akka ani dubbanne gisina qunxuuxaa jirti erga jala akka rakkaatu. Ye fikir ayni no. Ija jaalalaati. Ay, ijaa miti bakka biraa laalati. Hin beekne nu. Kombortaa godhee soddaa fakkaatee taa'aa inni shaamiziin soddaa duran taa'u. Sheemidha. Minnoo. Ijoolleen akka Asli libsi meeqaan dhufama gaafa dhufu. Bidirimsi yoo ramadaana kana keessa dhufte sooma wajjin ba'aan dandeettu astaayitii carraa kanatti fayyadame. Doktor. Naasa haara rakkoo nuti bakka akkas ta'e. Yoo iida waliin baafne haala gabayaa gurraachatiin bidirimsi diskaawunti sii goona yoo iida booda ta'e mootuu hin camma. Astaayitii kanaaf fayyadamnuu maagi? Yaa. Diskaawuntii ajaa'ibaa qaba dilibsi. Ji'a kana keessa. Ay, doktor. Welkamaa martii. Maal jetta? Bara ani qaatuma jedhaa jira isitti waa jedhaa hin jirre. Makkuushi maal jettati waa jedhime? Mucaan si eegaara. Hayi. Hayyuu maal? Sirba onnoo jedhu tokko ramadaanaa fi malee gillee ramadaanni ba'e dhaggeeffataa turte ramadaana dura isii. Maal kan jiru? Amma aga ramadaanni seene kana dhiirte malee sirba aggaatti biyya galta siin dhaggeeffataa ture tokko qofa. Maal jedha? Aboo sirba san maqaa isaan qabanne. Mucaa kara arsii lixaa tokko eenyu maqaan isaa? Qaasim Simbooti moo dargaggoo? Sina yaachisa urjiisami sina yaachisa waaqayyoo jalala uumte maali maallisaa? Sirba jedhu maqaan isaa isa dhaggeeffataa turte guyyaa baay'ee dhagaye. Ramadaanni jidduun seenanii raayyaa dhaggeeffachuu eegalte malee. Eenyuun artisti isa maqaan isaa? Dargaggoo natti fakkaata. Dargaggoodha moo Qaasim Simbooti? Qaasimii Qaasim. Abbuudha. Dargaggoo Abbuu Qaasim Simbooti miti rakka. Qaasim Simboo nazartu halo habiibii jedha. Jara namaan taatanii toobanne malee nuti waan hin beeynuu jedha. Nazartu halo habiibii ayna tahabatanii jedha. Waree caalamti jamiilu anta qurratal ayni jedha. Isallee dhaggeeffattee turte guyyaa tokko dhaggeeffatte malee. Fa'aayyo mastajib la fa'aa kaltanii ani jedha. Naamin arabinyaa kanaan dhaggeeffatte jechuun ibsichaan ingiliffaa afaan faransaa malee. Barreessaa dheeraa tokko sin maal jedhanii barreessan beektaa? Maakii keessaa na dubbisu yoo soon hin dhufne waan ati soorattu siif himaa. Idaffaasisuu edda sun xiraata geet biloo kun mana makii tira qabdaa maqaa Maa jarjaralma. isin akka gaafa dhuftan akka taayisanii fi gurbaa dhiyoo karaa sanitti bar dirree wayititti walii bayuu qabdan dhugaa rabbi. Hoteela Oromoon guutuun isinirraa dandeette. Sodaatee namni bara. Maaliif walii baana jedhee immoo doktor akkam taane walii baana. Ofumaa baana moo laayif himachuu? Laayif osoo hin taane ofumaa mana cufattanii zig sibsaba akka yookaan warri mootummaa dhufanitti walii bayuu qabdan.
Dhuguma bar uummanni kun nu eegaa jira bar namni hundi nu eegu jira bar maali garuu ajaa'iba bar. Uummanni guutuun isin eegaa jira bar garuu. Anu na ajaa'iba nuti bar firraa sodaannee bar mootummaa sodaannee bar nuti. Taagasu. Yaa obsa. Ani bar ibsa. Hakamtu hakama isin waqannu bakka karoora keessanitti tarabbi rabbi qabdi. Ay hini Cufa wanti cinqamne gaafa dhunaan jedhaa jiraniif. Amma shamarran baay'een dhugaa dubbachuuf yoo ta'e warra guyyaa sargii keessanii jaarsi daataa hin guutuuf yookiin mobaayilii harkaa fuudhaaf yookiin ittiin toluuf heeruma dhiiseetiin isin eegaa jiru jira. Ka guyyaa ofirraa dhiibaa jiru jira. Firiidamiin osoo ilmoo fa'aa ittiin dhufne osoo maal hin jenne osoo namni loluu hin jiraanne akka gaariitti guyyaa keessan dabarsuuf warataa isin eegaa jiru jira bar. Hiree miskiinaa qabaa jirta hiree deeggartoota keessanii. Kana kanallee maganzab አለባችሁ. mootummaan godhanii bar uummanni kun akkam ta'an dhiiroo. Kuno dhugaa jetteeraa jira warri fi biraabirroo adii fi bulee kaayatee wallahi doktor ba'ati garaa kenna keessa garaa namaa keessaa dubbataa jirti wallahi deeggartoonni deeta. Dhugaa Jara jettee. garaa keessa. Kanuu wannoo teessan saqqabu akkasitti koomentii akkasii barreessaa jedhaan billaacha. Warri billaachaa kun jiratti fooziyaa fa'ee faamiliin keessan fooziyaa jedhaa roozii minaangoo jedhaa eeda kunoo. Homa nuti yaadaa turre afaan kee dhugaa malee dubbatti minaamin jaa jira hawwii kaalid dhiirrillee jaartii hinaaftu yoo natti qabamtee hin beeku jedheetini fuudha dhiisee ibsishaa eegaa jiraa kuno. Manni guutuun dhugaa keeti jaan akkatti. Abdii welcome. Ibsishaa amma kiyya irratti deema barreessaa hundi keessan. Ibsishaa amma kiyya irratti barreessaa muna sagalee isinii ta'ani warra biraa birrii ko'attani. Sagalee isinii ta'e. Waan biraan isinii ga'e kan. Dhaggomaan isinii dhageessee isinii xiyyitii biteetiin kaayee jee guyyaa isin walaa ganda keessa dhawla. Dhukaasu immoo. Dhukaasu dogongortee nama najjeesin jeen. Seenaaf yeroo nuti rokkeetti bakka irraa bitan barataa jirtan maal jennaan gaafa ibsishaan dhufe dhukaasuu fi kalee deemanii ollaaf rokkeetti bitanii dhukaasaa turan. Dhokaasaa turanii? Yaalli fi xixiqqoo bitan gaafa ibsishaan dhufe guddaa binnaa. Santu waa miti yaara. Sodaa rabbummaan nagaan si haa fidu wallah. Hawwiin keenya guddaa. Silaaf irratti fixxeetuma dhufte kaa ittiin bashannantee osoo gabbara waa irraa ergi. Makiin sila maaliif mucaan irraa wareessanaa jette koomii jalatti naqayaan gaafattu birri ma gaafatta. Haga intalitti yaa nataan lamu geette bara Maaliif adada an suuraa tokko poosti godhuun bara gisa shammo jaha si argee dasteen wanti Dooktar maaliif hin jiru gizee meeqasii waan kanarra. Dhaan ibsaa mana mucaan dhaqee. wareeree dhiisii naan jettee bar akka inni kaayiroo dhuunfasitti godhaa jira naan jette wallahi dhiyoo kana faan akkaatee achumaan koomentii si barreessuu dhiisee bar. Ani waan tokkummaan erguun birri ma yaadadha beekta. adada takkas jettuun guyyaa ma dabaladhu naan jettu. Mucaan lubbuu dhaabbate koomentii jala deemee birrii fixxee hin dhuftu birrii fixxee jan dhaqeeti manatti jechuudha. Dooktar mana jirtaa'e qaxxa jeetee akka nama guddaa dhaqe dooktar amma booda koomentii akkasii jalatti hin barreessiniin jeen hayi. Mucaa rakkistee baraanuu rakkadhee bar koomentii kee jalatti dooktar. Maa humna dhiisanii akkasuma jedhaa bakka deemuutti. Achumaan dhiise laakisee bar. Koomentii isaa laayikii godhan bar. Eekaa deeggartoota qabaa akkaan isin nyaadhu kana deeggaru baay'ee jira bar. Haaqni kee hin jira yaajin. Humni keentu qabnee si yaachise. Si yaachisee. Ani waan dhummaan kiyyaa jiraannan homaa rakkoo hin qabu. Nuti isin eegu jirra isinis achumaan haftan maal yoo
Nutis isin sodaanne waan ajaa'iba bakka nutis firraas sodaanne isin eegaa jirra akka hanqa isin bakka nu raanfattanii isin eegaa jirra bar. Isin nu raanfanne. Amma dhiisnee jirraa warra duraan si yaadu turre beekte maali jirri kun yoo wal fuudhuu deema minaan jirnee isin eegu jirra. Amma laakiin hundi keenya isinuma eegu jirra. Amma tana isin dhiisnee jirraa warra. Laakiin amma isin nu hima. Akka isin nu himtan barbaanna. Hiriira bahuu qabdan. Akka isin himnee barbaadan hiriira footoo xiyyaaf ta'e ibsishaa hojjettanii hiriira gaafa hiriira baatan isin. Hiriira eegnaa hiriira namni bu'u hin jiru. Amma Itoophiyaa keessatti ammaan tana namni hiriira bu'u hin jiru jechuudha. Nama dhiisanii ibsaa fi maakii jennee amma yoo baannes namni nama dhiisu hin jiru. Saniifuu amma isinummaan nu himuu qabdan. Osoo ala gabbaaseen nu rakkisne. Mana keessatti illee ta'u ganda keessatti illee ta'u suuraa kiyyaaf keessaa tolchisiisa. Yoo akka dubbiin xiyyaaf ta'isaa isin dhibdee suuraa hojjisiisaa hiriira bahaa bakka jaala isin nu qabdan laallee nutis waan goona akkasii wayyu. Laakiin wanni niin jee kutaan hundinuu qofa barbaadda moo nutummaan bichaan akka baanu barbaadde? Baa kutaan guutuun warri rakkannee barsiin waliin. Yaa? Bahaa yoo barbaadde. Numa Harargee bichaa bahaa bes kutaan biraa maa rakkoo qaba haata taaniif. Dhugumaa hiriira bahuu deemtammoo. Kaani baana kaa bohumaa fi dhugumaan bohaanaa barammaasi qaltii miti. Waan biyya keessa hin jirre fidiin adammoo gabbaatanii hiriira. Maali isineenee dadhabnee jirraa barnuti. Anammoo wanni asirratti ol beekeef sanuma si gaafachuuf. Baalii fi Harargeetti baa isin lameentu bahuu qaba akka beektan kutaan biraa isin jalaa laalattee habaatu. Akkas wayii hiriira nagaa. Dura nuti jammara ammaa kana. Jaati baa hiriira nagaa baa. Amma dura nuti jammara sanboota kutaan biraallee laallattee habooman jammara. Ustanii jirtanii beekte. Deebisaa seerraa eeggan ammaas baanee tuma bicha ammaas akka nu hambisne hiriira baanee. Wallahi Oromoon garuu akka dubbii naanaa fi ibsishaa isaa rakkisin namni waan rakkateen sana jechuudha. Just yaa'u rakkoo biraati gosoonni jaalalumaan jaalattanii fi hin hubanna garuu. Egaa jaalaluma isin jaalannuufi bardira kana. Amma isin eenee bara ammaan tana isin gaafachuudhaaf namni dillee ammaan tana hangi tokko irra guddaan beeku gaafumatti tanaan deemu jira. Kamittan ustanii ta'uu hin dandeessan taa'u isaati haa? Taa'uu hin dandeenyu haa taa'uu dadhabnee mii kan isin gaafatu jiru. Hiriira bahaa gaammoo bar hiriira. Amma hiriira.